السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير إخواني المسلمين. رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalian Ramadan Mubarak. Maanta waxaan noqonay Ramadaankii u yimid Ramadaankii macaan Ramadaankii khayraadkii bishii khayraad u noqota Ramadaan wanaagsan weenahay. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. እንኳን ለረመዳን በዓል ሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያለን የረመዳን ወር የተውባና የራህመት እንዲሆንልን ለሁሉም ለሙስሊሞች እመኛለሁ። ለጓደኞቼ እንኳን አደረሳችሁ። ረመዳን ከሪም። ረመዳን ሙባረክ። Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arrantana guyyaa arrantana yaana tiyuubii wajjin asitti kan argamnu gareen keenya fantastic group gareen keenya obboleeyyan kiyya kaniin akkaan jaaladhuu fi shamarran kan tahan jaalatamtoota keenya wajjin ramadaana gaarii ramadaanaan welcome jechaa jirra. Ramadaana baga ittiin isin gahe baga walumaanuu ittiin nu gahe jechaati ayyaana kana kabajuuf deemna. Ayyaanni kun haalaan waan nama gammachiisaa ta'e irraa obboleeyyan kiyya shabaabban keenya garee fantastic group wajjini akkasumatti illee obboleessa keenya Yaasiin dabalatuudhaan isaa wajjin jirra galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jecha dhaamsa akkuma walitti dhaammannetti reefu sagantaa keenya eegallee jirra. Obboleeyyan kiyya hundinuu na waliin jiranii fantastic group jedhamna. Gruppii kana akka beekaniin fedhaa maaliif gruppiileen kun waa'ee adda addaati irratti waa'ee sagantaa adda addaati irratti hojjeta. Sagantaa adda addaa qabna sagantaalee garagaraati irratti wal agarna. Innaa obboleeyyan kiyya kana hangama kiyyaan hedduun jaaladha. Isinoomee bikka takka gruppii keenya kanaa fi chaanala keenya kanaaf waan qabdan hamilee isin qabdaniif nuuf ibsaaf bikka takka. Komantii nuufannaa. Like, share, subscribe godhaa. Waan fooyyessuun qabnus yoo jiraate akka chaanala kanaattii fi akka gruppii kanaatti nuuf himaa. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan chaanala waa'ee Noorooti jechaa akkuma beekamu welcome Ramadaan jechaa jiran obboleen keenya babbareedoon kun na biratti argamanii sagantaa keessan irratti illee hirmaachuudhaaf hedduu takkaan gammade galatoomaa isin jenna. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya gareen tun garee maal jettanii fantastic yookaan kaan ammoo afaan oromootti gaa maal jedha saniif gala bashaashtuu yookaan kaan ammoo bashannantuu akka feete waan feetanitti hiikkachuu hin dandeessan jechuudha. Saniifuu welcome Ramadaan jechaa jira Ramadaan simachaa jiranii duraan dursee isirraa hin eegala. Mee duraan dursee maqaan keenya? Sabrii Ahmed naan jaani. Sabrii Ahmed. Gaazexeessituuf walaleessitus gaazexeessitus barreessitus niin taha yeroo xiqqoo booda diraamaa fi fiilima adda addaa qabadheetiin dhufa. Okay. Garee kana eega hundeessitan hangam takka? Garee kana eega hundeessinee amata geenyee jirra. Garee kana haalaaniin jaaladha. Garee kana haalaaniin itti gammada. Gareen kun nuti keessatti hedduu ispeeshaalii namaan haalaan jaalladhutu keessa jira. Maaliif obboleeyyan kiyya isaan hundinuu obboleeyyan kiyya hedduun isaan jaalladha garee kana. Akka ammaaf amata takka jennee ani amata 100 takka yoon isaanii wajjiniin ture hedduun isaanirraa gammadu. Amata takka eega hundeessitan? Amata takka taanee jira. Maal irra dhaabbitaniiti hundeessitan? Maaliif sababni isaa? Okay, garee kana waliin hundeessinee fi jaalala waliin qabnuu fi akka tasaa ta'ee barattoota turre nuti hundinuu yeroo barattoota turre sanii waliin barachaa turre gareen kun hedduu waan itti na gammachiisu maaliif yeroo ijoollummaarraa eegallee warraan haalaan wajjin ol guddannee fi warreen shariika taanee ilaa arraan tanaa wajjin jirru jira. Isaan hunda kanaa wajjinuu adda bahuu jibbansaaf yookiin ilaa hanga umrii dhuma waliin jiraanna waan jedhu takka aadaa waliif seenneeti wajjin jiraachuu jira. Hedduu obboleeyyan kiyya isaan haadha kiyya hiriyoota kiyya waan hunda anaaf jeetiin isaan yaadaan gama kiyyaa. Okay, bareedaadha. Garee kana egaa ilaa ormii yookaan kaan ammoo wajjin duunoo wajjin jiraanneette. Taisin keessa heerumtee akkam taati? Kanu keessa heerumtee sitti dheeyinaa bira dheeyinaa numa jirtiisi ni dhuftiisi yeroo isiin heerumtullee isii cinaa dhaabbannee shariika taanee fi miizee taaneef waan isiin barbaaddu hundaan isiin cinaa dhaabbannee kaninee jira. Gizee isiin ta'ambaa taatellee ka'ambaa ka dhufe sanillee fira godhannee nuti neeyinee isii wajjin jiraannaa jechuudha. Isin hojii jiraatti moo isin hojjedda baati? Noo addaan hin baatu adda boon feenu nuti. Egaa amma namni heerume yookaan kaan ammoo namni fuudhee
warra horatee jira yookaan kan ammoo maatii godhatee jiraame. San booda afooshaa kophaa yookaan kan ammoo warra ganda saniitti afooshaa seena. Garee keessan kana akkamitti dubaree wal arguu dandeessan? Beeyta akkami beeyta? Egaa isin heerumte? Yaa namni takka laal gizee walitti dhiyaatu heerumaa du'aa jira jiru jira. Gizee kana maali beeyta namni walitti gizee dhiyaatee dhiigaa fi qaama keessaan qalbiidhaan walitti dhiyaata. Qalbii walitti dhiyaachuu jechuun immoo wannummaan takka illee addaan nuun fageessu. Even yoo unkaan as heerumtee biyya kana jiraattee dhiisiiti yoon fi bahar gama ceetee biyya alaallee kan heerumtu taate viidiyoo koolii jira tiyuubaa jira akkana irra wal agarra inshaallah. Okay. Waan biraa kan isin gaafadhu fakkeenya ammaan tana dhugaadha. Heerumuunis waan nama jiru. Mee qalbiidhaan wal bira jiraate. Mee isaan kana keessa eenyu hojii isaan qalbiidhaan eenyu wajjin jirta beekta? Takka takka isaaniitti waan qalbiin wajji jira kana jee addaan hin baasu addaan hin fadhiidhaati. Qalbiin ta'e diimtuu gurraatti. Qalbiin tiyyata akkami seeta waluma keessa diimtuu fi gurraatti wajji. Ati qalbii ta'e? Adii miti lakki. Qalbeechuma jechuudha. Qalbeechuma jechuudha. Qalbii jechuun maal jechuun seeta onnee jechuun miti bu'aa afaan Oromooti onnee. Yaa qalbi. Afaan Arabaa. Okay afaan Arabaati. Ani qalbii lakki onneen baana. Okay. Artistii teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu isiin na bira jira. Mee eenyu maqaan kee? Daawwattoota keenyaan siin beeka. Daawwattoota. Aini Shamsuddin. Aini Shamsuddin barattuudha moo hojjettuudha moo haadha manaati moo warra jaartee jirta moo akkam? Abbaa manaati. Abbaa warraati. Maaf barattuusi. Hojjettuusi akkuma hundaa. Akkuma hundaa. Okay mee fakkeenyaaf gareen teessan tun maal irratti hundeeffamte maaliif hundeeffamte gabaabsiitee adees? Yaa gareen keenya wanni irratti hundaawame. Duraaniif wajji barachuu turre. Laata gizee barnoota fixnee haa namutu walirraanfachuu takka jiraame addaan fagaanna jecha jirra maaliif akka jamaa jennee wajjin hin deemne jaalalti keenya haa daranuu cimaa deemti torbaanitti yoo wal agarre walii isin irraanfannu jecha jirra jaalaluma keenyaaf walii idaamne torbaanirraa dirqama namoo bika jirurra amma nu hundinuu ganda gan jaalalti waan nu jidduu jiruuf isinis gama khaani raakate gama gaara khaanitti laga khaani raaceene laga khaani walid dhuf jaalaluma walin nufi daga Lainis xaliila muka. Hashawar. Oh my god. Okay, bareedaadha. Yaada bareedaa kaasuu jirta. Maaliif innan irreedduu dhalaan wal jaalatti wal kabajji. Dhiirtii maaliif akkanatti gareen nuummanne? Dhiirtii garee. Paartii siyaasaa malee galee jaalalaan qaban isaan. Garee paartii malee. Jaalalaan uma qaban. Dhiirtii ammas gizee wajji turaa deeman booda namni bultii ijaaru jira. Gizee bultii ijaaran kaan dagmoo jireenya isaa fooyyessu jecha fifiigaa waliif fida. Dhalaan haaluma saniin haa sanis numa jiru garuu hiriyaa isii hin dagattu. Hin dagattu jechuudha. Walumaa dhufti. Warreen dhiiraa paartii siyaasaa osoo hin taane paartii jaalalaa uummaddaadhaan isin jaagamanan. Okay. Afeerraa kiyya. Kabiraa ammaasii dhiirtiin fifiigaa dalagaa fiigaa jettan. Isin duba garee uummattanii oduu guuruudhaaf immoo maaliif? Oduu maal guurra jaalala keenyaa gizee wal agarre ibsanneetu fixannu. Guyyatti nam meeqanii hamattamee gizee wal dubbitan? Guyyatti. Aboo torbaanittuu namannu eessa wal agarre. Waliin namattamee? Garuu wayii abaluu bar diyaaspooraa fuudhee maarree kana kan jettu. aboo nuti diyaaspooraan beenu obboleessa keenya. Yoo harkatte qabne. Aboo yoon harkadde isin fadhu. Oh my god! Waaqa. Okay. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun sagantaan keenya akkuma itti fufetti jirra kan sagantaa kana isinii qopheesses ani Yaasin Oroo yookaan kan immoo Yaasin Najjaash. Kabajamtuu fi jaalatamtuu teenya artistii teenya Riyaanaa nu biratti argama. Adriyaana. Welcome. Ati dhiyaadde afaan Ingiliffaan. Afaan Ingiliffaati. Gaafa namni mana barnootaa baratu ammoo achiin. Maskootaan hin bahu ture yaala. Okay, garee kana ati maali barreessitu moo maallaqa qabduudha? Ani miseensa. Miseensa mana mariiti moo? Miseensuma kana. Jechuun miseensuma kana. Okay, maalitti hundeessuu eegaltan maaliif hundeessitan?
wanti irratti hundeessineef takkaffaa wajjii barannee kaanis wajjii guddannee kaanis wajjii barannee tanaafuu akkamitti wal agarraa yaadi joota akka dhufu akkami wal agarra gisee jennu yaadi kun nu dhufe maaliif akka jama'aa taanee waliin nagarre waliin jennee sanboota namuutu kaanis ni hojjeta kaanis ni barata kaanis baratee tahaa waliin dhufne egaa. Okay, akkam wal agaran gisee jettu fakkeenyaaf namni ijaan akkana wal agaran. No. Siistama itti wal agartan immoo garee kana uumtanii. Siistama itti wal agarru garee kana alada ni jiraami. Guyyaa dilbata. Dilbata wal agaru murteessinee irratti teenyee jechuun suuraa san booda murteessinee akkana jiraachuu jirra kunoo amata geenya. Maal fa'aa gootamee fakkeenyaaf ammaan gareen gaa gisee uumamtee fakkeenyaaf paartiin siyaasaatis uummataaf bika bu'uu ta'a. Fakkeenyaaf nama miskiina gargaaru ta'a. Soomana keessa nama gargaaru ta'a. Baatiin tuni baatii soomanaati. Isin maal qopheeffattanii jirtame hanga dandeessanii gaa sambuusa tokko maa namaan kaneen. Giin waan khayrii kananii haasawaanis naasawaanis garuu haanuma ta'aati mistira maanu jalaa baasu feeta. Khayriin haasawamuu qabdi. Khayriin silaa haasawamuu feenoo nuti haasawaa godhuu waan hin feeneefi immoo waan khayrii takka takkaasuma dalaganna waan biraatis nama goona waluma keessa gaa. Aruuza fa'aa bika takka nama deetan. Aruuza biraatii wiini qawwatna guyyaa diriyaan niisni qawwatna niisni hawwisna waa hundaa goona akka aruustittiin feetetti goonaaf waa hundaa'u. Okay, addiriyaan galatooni. Boodaan isin gaafadha mudannoo keessan hundaa'u rakkoon qabu ammaan tana gattattaati raafirraa godha nashiidaa keessanis itti banattanii. في رمضان ويلكم تو رمضان جنة أفانا دري خاشت بخوز رمضان يا أخي جئتنا خير يا شهر القرآن بالحب والأمة والذكر والإيمان زاد شوق إليك أقبل يا رمضان مرحبا مرحبا أهلا بك أهلا زين الشهور أهلا يا أمان حمبيلي بيد يا رب ورا عرارم يا رب ورا سومنا خيراتي يا رب ورا أشجيه إنتي دير تورا ورا وجهه يا رب ورا سومنا هم داكنا توجيه وليشوم يا رب ورا يا هم داكنا توجيه وأكيد لا وجهه راتو يا رب ورا تقوى إثباتي يا رب ورا تقوى إثباتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علينا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا رب تقبل علينا بقى باتي رمضانات إنجسم والبانو بقى عنيس باتي رمضانات نجيه يسنيس جه نرايس عقبلو يسن رايس عقبلو نجي عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم كل عام وأنتم بخير إخواني المسلمين. رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليان رمضان مبارك. maanta waxaan noqonay ramadaankii u yimid dee ramadaankii macaan ramadaankii khayraadkii bishii khayraad u noqota ramadaan wanaagsan weenaye. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን ለረመዳን በዓል ሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያለን የረመዳን ወር የተውባና የራህመት እንዲሆንልን ለሁሉም ለሙስሊሞች እመኛለሁ። ለጓደኞቼም እንኳን አደረሳችሁ رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ربين دي رحمتاتين دي رمضاناتين التين وجيزة ورا رمضان يلا كيبلي توباتي ناس كيبلي سكن متي ولي نانه وجي صومنو نها قدون توفيس أمتوتا مسلمة برافو
maatii kootiifis obboleewwan kootiifis nutiifis baga rabbiin nuun ga'e. Hayyee sagantaan keenya amma gama keekaa muruudhaati deebitee jirti gama goolobaatirra jirra sagantaa keenya waan ilaamaan tanaan hordoftaniif galatoomaa jecha baga ittiin singihee baga waliin ittiin gihee jechuudhaan niyyaa gaarii qabaachuudhaan muruu deemna keeka kana niyyaan keenya gaa inshaallahu ta'ala soomana kanatti waan adda addaa waan gaggaarii hojjechuudhaa fi waan gaggaarii rabbiin nurraa jaalatu hundaa'uu akka hojjennu fi obboleeyyan keenya hundaa wajjin akka waliin taanee karrattanii gargaarre kan immoo masgidatii wajjin salaannee taraawii gaariidhaa fi soomana gaarii niyyaa gaggaarii wajjin dabarsinu hamillee ilaamaan tanaa waliin jirra galatoomaa. Bismillah. بين الشهور أهلا يا أمان حمبيلي بيدش خير رمضان ممتعت دستالي جمرونا الدستان جي آخري بقى دفتين قيان وانكو حسوني يا شهر رمضان جي آخري بقى دفتين قيان وانكو حسوني يا شهر رمضان خطو بقى دفتي سيسي منا ilaamaan tanaan hordoftan martin keessanuu galatoomaa jecha inshaallahu ta'ala ilaa hanga soomana dhufuutitti ilaa inshaallah achiin nu haa geeyu tiivii keenyas walumaan jecha achiin hanga geenyutti galatoomaa jecha nu faana tura. Ramadaan mubaarak. Warra baranaa Hambareedu. nu haa godhu Inshaallah. xiqqaa fi guddaa. Ramadaana kana soomanee rabbiin irraa warra soomana kana kaasee lafa kaayu rabbi nu haa godhu. Saa kaasta. Aamin aamin aamin.